Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Anolee Global Media irraa ammas oduu addaa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu kana kan gamaa keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo oduuwwan keenyaa guyyaa har'aa keessatti akkuma beekamu torban kana keessa naannoo Tigraayitti hoggantoota ol aanoon Zar'ay Asgidom irraa kaasee namni 4 yoo ajjeefamu warri akka Subhaat Naggaas qabamu isinii gabaasuun keenyaa ni yaadatama. Ar'alleem oduun amma nu dhaqqabeen pirezidaantiin Tigraay duraanii fi ministeerri itti aanaa to'annoo jala ooluu isaa miidiyaaleen beeksisaatii jiru. Oduu kennaa gama biraatiin immoo hidha haaromsaa Suudaan marii dhimma hidha haaromsaa irratti walii galuu diddeem. Oduu kennaa maakiitiin deeggarsi namoomaa danqaa hin qabne guutumaan Tigraay gahuu qaba jedheen Europe Union. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoowwan kanniin wal duraa duubaan gama keessan dhiyeessina. Warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan eejamarraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhatin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadee dhufeetti isin ceesisa. Pirezidaantiin Tigraay duraanii fi ministeerri itti aanaa to'annoo jala oolan. Pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii ministeerri itti aanaa ministeera mallaqaa fi pirezidaantiin itti aanaa naannichaa dabalatee hoggantoonni siyaasaa fi waraanaa TPLF to'annoo jala ooluu fi ajjeefamuu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa himeetii jira. Qondaalli ol aanaan waraanaa Birgeedar Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo akka ibsanitti warra qabaman keessaa miseensota siyaasaa TPLF 7 fi qondaaltota waraanaa raayyaa ittisa biyyaa ganuun kan garee kaanitti makamanii argamu jedhaniiti jiru. Pirezidaantiin duraanii naannoo Tigraay obbo Abbaay Walduu fi ministeerri itti aanaa ministeera mallaqaa boodarraa immoo pirezidaantii itti aanaa naannichaa kan turan Dr. Abrahaam Takstan warreen to'annoo jala oolan keessatti argamu jedheen ajajaan qondaalli ol aanaan waraana raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo. Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo kana malees raayyaa ittisa biyyaa ganuun garee TPLF waliin hiriiranii turan kan jedhan yoo ta'u hoggantoota ol aanaa waraanaa fi abukaatota isaanii irratti tarkaanfii fudhatamuun ibsameeti jira. Hoggantoota ajjeefamuun isaanii himame keessaa itti gaafatamaan loojistikii raayyaa ittisa biyyaa duraanii Meejar Jeneraal Abrahaam Abdul Jaliil fi itti gaafatamaan indoktorneeshinii dhaabichaa duraanii Birgeedar Jeneraal Gabra Kidaan Gabra Maariyaam akka keessatti argamu. Naannoo Tigraayitti itti gaafatamummaa garaagaraarraa warreen turan keessaa itti gaafatamaa waajjira odiitaraa kan turan Raadaa'ii Barihee, itti gaafatamaa ijensii istaatiksii kan turan Dr. Mulgeetaa Yirgaa, itti gaafatamaa dhimma amantii Qubaay Bireheem, itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii nageenyaa obbo Geetaachoo Tafarii, akkasuma itti gaafatamtuu dhimma hawaasummaa adde Kiroos Hagos to'annaa jala oolaniiti jiru. Itti gaafatamaan qajeelcha bobbaasaa raayyaa ittisa biyyaa Birgeedar Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo dabaluun akka himanitti jeneraalota 2 dabalatee qondaaltota waraanaa fi eegdota dhuunfaa isaanii akkasumas gargaaraa koominishiinarii naannichaa kan turee fi namni poolisii ganee ture tokko irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan. Kana malees raayyaa ittisa biyyaa ganuun TPLFitti makamanii kan turan qondaaltonni jedhaman Koloneel Gabra Isgaabeer Ambaayee fi Koloneel Tarfiyaaw Asaffaa to'annaa jala ooluu isaanii ibsaniiti jiru. Hoggantoonni siyaasaa fi waraanaa TPLF to'achuu raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa fi qindoominni odeeffannoo fi tikaa biyyaalessaa sakatta'iinsa taasisee jiraachuu Birgeedar Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo ibsaniiti jiru.
Dhuma torbee darbeetti qondaaltota TPLF duraanii to'annaa jala oolan gara Finfinneetti geeffamuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiti jiru. Kanneen keessaa manguddoonni ganna 80 keessa jiranii fi hundeessaa TPLF obbo Subhaat Naggaa tokko yoo ta'an isaan waliin hoogganoonni ol aanon garee kana duraanii ni argamu. Kana duras humni nageenyaa sakatta'iinsa taasiseen hooggantoota waraanaa siviilii fi ajjeefamanii fi to'annoo jala oolan maqaadhaan fi ifa gochuun ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 23 bara 2013 ibsa kenneen ministeerri deetaa geejjibaa duraanii hooggantoonni waraanaa booji'amuu isaanii beeksiseetii ture. Hanga yoonaa hooggantoota ajjeefamuu fi qabamuun isaanii beekamaniin alatti pirezidaantii duraanii naannoo Tigraay fi Chaayinaatti ambaasaadara Itoophiyaa kan turan Abdusalaam Baalleemaa fi afayaa'iin duraanii mana maree federeeshinii Keeriyaa Ibrahim dabalatee dhimmi isaanii mana murtii kan ilaalamaa jiru hoogganoonni siyaasaa fi waraanaa ni argamu. Hooggantoota barbaadamaa jiran keessaa immoo hanga yoonaatti pirezidaantiin naannichaa kan turan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ta'ee hoogganoonni ol aanaan biroo haalli keessa jiran hin ibsamne. Torbee muraasa dura raayyaan ittisa biyyaa hooggantoota ol aanaa TPLF iddoo jiran nama himeef badhaasa qarshii miliyoona 10 qopheessu ibsuun ni yaadatama. Namoota siviilii fi hooggantoota waraanaa mootummaa ajjeefamaniiru yookaan to'annaa jala oolaniiru jedhameen ilaalchisuun gareen kanaaf qaama walabaa ta'e irraa odeeffannoon kenname hin jiru. Erga magaalaa guddoo naannichaa Maqalee to'annaa waraanaa Itoophiyaa jala oolteen booda hooggantoota Tigraay waraanaa akka itti fufiinsa himuun alatti dhimma yoo irratti ibsi kenname jiru. Haleellaa humnooti TPLF buufata waraanaa federaalaa Izii Kaabaa irratti raawwachuu hordofuun lola akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkulee 84 bara 2013 naannichaatti eegalameen TPLF aangorraa bu'uunsaa ni yaadatama. Rakkoo naannoo Tigraayitti dhalateen walqabatees abbaan alangaa waliigalaa federaalaa fi poolisiin federaalaa hooggantoota siyaasaa fi waraanaa TPLF irratti ajaja hidhaa baasuun isaanii ni yaadatama. Dabalataanis Ichaamaa Jorshuumiin waliigala waraanaa biyyattii Tsaadiq Gabra Tsannaay dabalatee hooggantoonni ol aanoon humna qilleensaa raayyaa ittisa biyyaa fi hooggantoonni poolisii biyyaa ganuun miseensa waraanaa irratti yakka raawwataniin shakkamuun ajajni hidhaa irratti baheetii jira. Odeeffannoo kennaa kanumaan walqabatee deeggarsi namoomaa danqaa hin qabne guutummaa Tigraay gahuu qaba jedhe Eurooppiyuunaayeen. Hoogganaan imaammata hajaalaa gamtaa Awurooppaa aangaa'ota olaanoo mootummaa Itoophiyaa waliin erga mari'atanii booda ibsa kan baasuun beekameetii jira. Dhaabbileen gargaarsaa torbaanota darban manneen murtaa'an akka qaqqaban ta'us guutuu naannichaatti bakka humnoonni TPLF loltootni mootummaa waliin lolaa jiran hin qaqqabne. Dhaabbata mootummaa gamtoomanii dhaala naannoo Tigraay keessa jiru saamichii fi hanqinni nyaataa kan dabalame ta'uu ibsuun hammaataadha ittiin jedheetii jira. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Booreel deeggarsi namoomaa hin daangifamne naannoo Tigraay akka qaqqabuun ayyamamuu qaba jedheen. Aanga'aan kun haasaa isaaniin kun mootummaa Itoophiyaaf gaafii dhiyaatu osoo hin taane dirqama seerri idila addunyaa irraa eeguudhas jedhaniitii jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo kana fakkaataa odeeffannoon har'aaf isinii qabanne odeeffannoo waa'ee Suudaan marii hidha haaromsaa irraa hafuummootu odeeffannoo kennaa itti aanu keessatti qabannee kan isinittiin deebinu ta'a. Haalli jiruu kana fakkaataa, wanti deemaaru kana fakkaataa, sochiin jiruu kana fakkaataa haala naannoo Tigraay keessatti hooggantoonni ol aanoon gurguddaan naannichaa keessumaayyuu warri mootummaa federaalaa irratti fincilee raayyaa ittisa biyyaa Izii Kaabaa irratti haleellaa raawwate meeshaalee gurguddaa qabeenya biyyattii uummanni Itoophiyaa qabeenya isaa walitti buusee miidhatee bite saame tokko tokkoon gara seeraatti dhiyeessina jechuudhaan raayyaan ittisa biyyaa hojii opereeshinii isaa cimsee itti fufaatee jira. Warri amma olitti maqaa isaanii isiniif kaafne kun yoo qabamu warri Geetaachoo Raddaa, warri akka Geetaachoo Asaffaa, warri akka Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el eessa akka jiran wanti beekamu hin jiru. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo waa'ee biyya keenyaa takka takkaan faana buunee hordofnee kan gurra isin buusnu ta'a.
daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo isinis odeeffannoowwan naannoo keessan jiran karaa WhatsApp keenyaatii fi karaa page Facebook Aanolee Global Media jedhuun yookaan immoo karaa Facebook Tolchaa Hussein Maddaa jedhuun wantoota uwwisa miidiyaa argachuu qaban jettaniitiin itti amantan nuuf qooduu hin dagatina. Daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraa deebinee hanga wal garuutti turtii gaarii isiniif haa taatu.